magaalaa Finfinnee masjida Anwaaritti sagada booda rakkoo dhalateen miidhaan dhaqqabe BBC'n maddeen irraa akka odeeffatetti humnoonni nageenyaa dhukaasa bananii lubbuun darbeera kan madaanis jiru. Namoonnis dhagaa darbataa akka turan naannichatti hojii daldalaa irratti kan bobba'anii fi maqaan isaanii akka himamu hin feene himaniiru. Yaa'iin manneen amantaa Itoophiyaa ibsa baaseen mormii masjida Shaggaritti diigaman sababeeffachuun yaalii mormii dhageessisuuf taasifamee fi tarkaanfii fudhatameen namoota irratti miidhaan jabaa geeraa jedheera. Dhimma kana irratti waan mootummaan jedhee hin jiru. Lakkoofsa namoota ajjeefamanis BBC'n qaama walabarraa addan baafanne. Namni masjida Anwaar jiru sagadaa ture waan taajjabe akkanaan BBC'tti hime. ማህበረሰቡ እንዳለ በተለያየ ቦታ በሰላም ሰግዶ ለመመለስ ነበር እንካረጅ የነበረው ነገር ግን የመንግስት አካላት ሲዞሩ ነበር ሁንዱ ነጋን ሰገዴ akka deebi'u ture waamichi kan taasifamaa ture humnoonni mootummaa garuu keessumaa naannoo markaatoo buufatanii turani ani piyaasaa masjida baniinin ture osuma sagadnuu paatrooliin humnoota nageenyaa ni sochooti ture namni masjida ture baay'een hin turre kan durirra xiqqaata osoo sagada xumurree ba'aa jirru masjida Anwaarii dhukaasni dhaga'ame dhihoo aanan tureef namni dhaabatee ilaalu jalqabe poolisiin namoota dhaabatanii ilaalaa turan bittinse dhukaasas bane namoonni bittinnaa'an namoota mana namaa seenanii reebuu eegalani namoonnis dhagaa darbachuu eegalani bakka ani ture namoonni qawween rukutamanii kufan turani namni isaan kaasuu sodaatee ture ani namoota lama itti dhukaafamee kufan argeera safara xaaliyaanii ani dhokadhee jiru keessa humnoonni mootummaa gaaffii tokko malee mana namaa seenuun warra dhokses warra dhokates reebaa turani ambulaansiin akka hin deemne dhorkaa turani booda kana hayyamani masjida Anwaar keessa qofa namoota 4tu du'e ambulaans እንዳይሄድ እየከለከሉ ነበር አሁን ነው የፈቀዱ መስጂድ ውስጥ ብቻ አንዋር መስጂድ ብቻ 4 ሞቷል torban darbees masjida Anwaaritti masjiidonni magaalaa Shaggaritti diigamaa jiru jedhuun mormiin hookaratti jijjiirame lubbuun darbeera. Poolisonnis madaanii turan. Torban kana mootummaan naannoo Oromiyaa addatti manneen amantaa irratti xiyyeeffate diigaa akka hin jirree fi kanneen seera ala ta'an qofa akka diigee ibsee ture. Guyyaa kaleessaa manni maree dhimma Islaamummaa Itoophiyaa ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa baasee mormuun ibsa baaseera. Manni maree dhimma Islaamummaa Finfinnee gamasaan masjiidonni magaalaa Shaggar diigamuu isaanii hordofee gaaffii hawaasni dhiyeesse irratti hundaa'uun qaamolee mootummaa waliin marii waan gaggeessaa jiruuf hawaasni musliimaa nagaan sagada akka gaggeessan guyyaa kaleessaa waamicha dhiyeessee ture. Torbanoota darbee keessa jilli gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin durfamu akkaataa gargaarsi itti raabsamaa fi qaqqabaa jiru taajjabuudhaaf gara Tigraayitti malee ture. Haa ta'u malee jilli bobba'ee ture bakka hundatti milkoofne jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti gaafatamaan qindeessaa waajjira gargaarsa namoomaa Itoophiyaa Michel Saad BBC'tti himaniiru. It's an interagency mission between different partners, WHO, but we had also other colleagues. Kun duula dhaabbileen adda addaa waliin ta'uun taasisanidha. Dhaabbati fayyaa addunyaa fi dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaa kan akka Plan Internationalii fi biroon nu waliin turani. Duulli keenya harka caalaan milkaa'aa ture. Gandoota hedduu bira ga'uu dandeenyeerra. Garuu bakka tokko ga'uu hin dandeenye bakka Gamhaloo jedhamu. Kanaaf akka karoora keenyaatti itti fufuu hin dandeenye. Wanti hubatamuu qabu naannoon kun naannoo waraanarraa bayyaannachaa jirudha. Kanaaf gara sanatti imaluun achi keessa hojjechuun yookaan duula gargaarsa namoomaa gaggeessuun akka bakka wal dhibdeen hin jirre keessaa hojjechuu waliin wal fakkaachuu danda'u. Kanaaf bakkeewwan akka kanaatti gufuun wayii nu mudachuun isaa waanta eegamudha. Gufuu akkanaa immoo kan furuun danda'amu marii hawaasa naannichaa fi qaamolee to'atan waliin taasifamuunidha. Bulchaan yeroo godinichaa obbo Taklaay Gabramadin gama isaaniitiin gareen aangaa'aa UN Itoophiyaatiin durfame kun magaalaa Shiraarotti qondaalota naannawa sanaa akkasumas ajajoota humna waraanaa Itoophiyaa bakka sanatti argaman waliin haasaa taasisuu isaanii ibsaniiru. Akka aangaa'aan yeroo godinaa Tigraay kun ibsanitti daawwannaan gandoota gargaarsi namoomaa hin qaqqabneetti taasifamuuf karoorfame sababa loltoota Eertiraan danqameera. Naannoo addi baayitii jedhamutti bakka addaa addi asar jedhamu yommuu darbuuf yaalan keellaa loltootni Eertiraa ka'an irratti dhaabsifamanii asiin darbuun dandeessan jechuun dhorkamani. Akka dabarruuf nuuf eeyyamuu didani. Hanga meeshaa waraanaa nutti ol kaafatan illee ga'anii turani. Humnootni Eertiraa naannicha waan jiraniif gargaarsa isaaniif dhiyeessuu hin dandeenye ka jedhu dhimma marii tokko ture.
Waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduu gaggeeffame irratti humnootiin alaa fi hidhattoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa hin taane naannoo Tigraay keessa akka bahan murtaa'eera. Haa ta'u malee bahaa fi lixa Tigraayitti naannolee tokko tokko humnoonni Eertiraa ammallee to'atanii akka jiranii fi jiraatota naannichaa rakkoolee cimaadhaaf saaxilaa akka jiran qondaalli Tigraay BBC'tti himaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti haleellaa jimaata raawwateen namni tokko yoo ajjeefamu namoonni 3 biroo madaa'anii lubbuun hafuu jiraattonni BBC'tti himan. Haleellaan kun ganamarraa aanaa Horroo Bulluq bakka mana barumsaa Bonee Abuunaa jedhamu biratti raawwatame. Akka jiraataan BBC'n dubbisee jedhanitti konkolaachisaan osoo konkolaachisuuti dhukaasa banameen kan ajjeefame. Haleellaa kanaaf hidhattoota finxaalee jedhan himatanii dhimma kanarratti gama mootummaan wanti jedhameen jiru. Konkolaataan bulchiinsa godinichaa magaalaa Shaamburraa gara aanaa Jaartee adeemaa turte irratti haleellaa raawwateen geejjibii danqamuu walla jechuun jiraattonni yaaddoo ibsaniiru. Kana dura haleellaa irra deddeebii raawwataa tureen kumaatamni qeerraa buqqaanii turan. Haleellaan akkanaa erga raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisuuf bakkichatti sossoo'ee bal'inaan hin dhaga'amuu jedhaniiru jiraataan BBC'n dubbise. Dargaggoo ajjeefamee itti dhiyeenyaan akka beekanii fi maqaanaaf dhoksaa kan jedhan namni dubbisne waa'ee haleellaa kanaa waan dhaga'an akkanaan himu. Imala Shaambuudhaa gara Jaartee Jaadagaatti otoo deemaa jiranii ganda Bonee Abuunaa mana barumsaa fuulduratti humna finxaaleeyyii kan dhahamee jecha. Tole sa'aatii meeqatti? Sa'aatii tokkoof ruubii. Tole inni konkolaachisaa ta'uu dhageenya konkolaataan otuma deemtuuti moo dhaabateeti? Atuma oofaa jiruuti. Dhokaasaa irratti banan. Kanneen keessa turan akkam ta'an? Ani kan quba qabu Raddaachisaa Ophee jedhee kan ijoolleen ollaa kan maqaatti baasanii inni kan ci'aansaa keessa yookaan sarbaasaa keessa kan dhahame. Isaan kanillee eenyu akka ta'e maal akka ta'e hin beeku walumaa galatti garuu namoota 4tu dhahame. Kanaaf odeeffannootti qabdu nama meeqa du'ee nama meeqa madaa'e? Akka quba qabutti nam tokko du'ee walumaa galatti nam 3dha kan dhahame kan lubbuudhaan kanaaf jecha. Inni tokkommoo haala yaaddessaa keessa jiraachuusaati. Amma kanneen badii kana raawwatan finxaalee jettan akkamiin bartan? Bakka naannoo sana bakka isaanumatu jira already bakka already qaamni biraan qaamni hidhatee achi gahuu hin danda'u. Achi deemuus hin danda'u. Naannoon sun kan isaaniiti bakka walumaa galatti kan naannoo sana kan waan gochaa jiran jecha. Siif fira dhiyoo keeti moo beektaa? Sirriitti nan beeka. Nama akkamii ture? Baay'ee nama ajaa'iba nama jaalala qabu nama hiyyeessa gargaaru namoota akka qalleeyyii kan ta'an fuudhee irbaata kan baasuuf gaaf tokko namatti darbee hin beeku. Tole amma reeffi eessa jira? Reeffi magaalaa Saqalaa Horroo Bulluq jechaadha. Umuriin isaa meeqa ta'a? Dhala qabaa niitii qabaa? Hin qabu. Dargaggeessa waggaa umuriin isaa gara ganna 27 26 kana keessa hin ta'a. Bultiis hin godhannee dargaggeessa mucaan. Tole balaan akkasii kana dura mudatee beekaa? Mudatee hin beeku yeroo nageenya hin jirre sana qofaadha kan inni mudate. Erga uummanni naannoo isaatti deddeebi'ee waan akkasii mudatee hin beeku. Erga nageenyi bu'eeti yeroo jalqabaaf. Egaa raayyaan ittisa biyyaa seenee booda amma kana dhaga'amuun isaa haaraadha jechuudha. Haaraadha. Egaa rakkoon dhalatees amma fakkeenyaaf konkolaataan Shaambuudhaa ka'ee gara Jaartees Amuruus hin dhaqa gufachuu danda'a jettee yaaddoof taate. Ajaa'iba bakka kana booddee uummata jaarraa Jaarteetu rakkata jedhee kan isa duraati ol kan inni yaadu. Karaan suni Horroo Bulluq keessa yoo ta'e iyyuu magaala Jaartee magaala Jaarragaa akkasumallee Kiiramuu Amuruu kan geessudha. Irrattuu karichi federaalaati. Karaan sun dhaabbateennan uummata Jaarragaatu miidhama, uummata Jaartee miidhama. Uummata Amuruutu miidhama, uummata Gamtaatu miidhama jecha. Hayyoo ulfaadhu guddaa. Tole galatoomaatillee. Godina Gujiitti duulli calallii shakkamtoota dhibee daranyoo sombaa yookaan TB aanaalee adda addaa keessatti gaggeeffamaa jira. Godinichatti lakkoofsi namoota dhibee daranyoo sombaan qabaman lakkoofsa giddu galeessa addunyaarraa dachaan akka caalu ragaan waajjira fayyaa godina Gujii agarsiisa. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Taarikuu Taaddasaa dhukkubni kun babal'achuusaaf sababoota ijoo jedhan lamaan himuun eegalu. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Dhibeen TB godina keenyaatti babal'inni isaa baay'ee badhaa fi istaandardii sadarkaa addunyaatti biyyattii illee oolu waan ta'eef amma fakkeenyaaf amma akka anaalistii nu qabnuuni dhibeen TB kunii namoota 100,000 keessa sadarkaa addunyaatti baay'ina nama qabuu qaba. Akka godina keenyaatti sadarkaa addunyaatti lakkoofsa kaamee dabliin jira jecha nama 100,000 keessa gara nama 93 qaba. Ka addunyaa garuu nama 42 moo naannoo san jira. Kun dhaqee dhiibbaa naannoo hawaasa naannoo kana jiru keessattuu godinni kun albuuda waan qabuuf baa'umsi sun uummataa waan baay'atuuf dhibee kana fudhanii seenuu fi fudhanii bahuu keessatti gahee guddaa qaba.
Kanaaf immoo baay'achuu dhibee kanaatiif sababa kana ta'uu danda'a. Akka inni dafee ka'ee uummatatti tamsa'ee ka'ee uummata miineef dafnee kaanii calallii kana geggeessinee namoota addaan baasnee yaala jalqabsiisuuf kaayyoo guddaan jira. Naannoo kamitti baay'ata? Amma gara aanaalee 7 kan isin adda baastanii jirtan. Aanaaleen sun eenyu fa'aa akka ta'anillee kutaalee hawaasaa kamirratti immoo xiyyeeffattanii akka hojjettan natti himame? Aanaaleen kun amala lama qabu jecha. Tokkoffaa aanaalee albuudii keessaa bahu. Lammaffaa immoo aanaalee buqqaatiin keessatti baay'atu. Kanaan duraan namootuma kanarra geggeessaa turre waan ta'eef